والله تناجت تجرين ندويته تندوكوا أما أنت إدرفني ندوكوا كمالي وقال أماسك وانين قامني في يوتالوف ندوكوا فتور بدواس خيجا أنا كمان ندوكوا لا أيه أما أنا راني جراني أني إنما سبيت أنا كنت غنيتي تلقى سلور موتيش مالين قدامي سوني ورمو من نقول جيه تكاد جاب دمده بيجي جا مالين قدامي بيجي دي من نقول جيه جاب دمده قالوا إنما تي نمين ما دبوا إذن عاملين ينجرا gaafa martuu hamma haala ulfaataa fi haala rakkisaa keessa jira. Egaa hordoftoonni amantaa kiristaanaas hordoftoonni musliimaas hundi keessan du'aayiidhaan akka na yaadattan jedhee dhaamsa isaa dhaamee jira. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni koo nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Warroonni biraas assalaamu alaykum isiniin jedhee tanan jira. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa kooti. Isin akkamii nagaa keessanii? Isiniin jedha obboloota kooyi. Inna har'a viidiyoo kan biraatii walitti deebinee jirra. Viidiyoo koo akkadumatti na wajjin turaa isiniin jechuun barbaada. Egaa har'a viidiyoo kana biraatiin kan dhufne namoonni Kadir Martuu wallaalee hin jira jedhee yaadu. Egaa Kadir Martuu har'a baay'ee dhukkubsatee haala hamaa keessa jira. Waaqayyo si haa fayyisu, Rabbi si haa fayyisu jechuu hin dagatinaa isinii jira obboloota koo. Namni akka itti ba'u beeka malee akka itti galu hin beeku. Guyyaa har'a fayyaa ta'uu keenya beekna malee boru waan nu qunnamu hin beeku. Isiniin jedha waaqayyo bakka jirtanitti mana isin jirtanitti isin eegu isiniin jechuun barbaada. Egaa namni Kadir Martuu wallaalee hin jira jedhee yaadu hundumti keenya iyyuu hin beekna jechaadha. Keessattuu shamarran biyya Arabaa jechaadha. Singorsaa yaada keessan wantoota garaagaraa singorsaa ture jechaadha. Yoo hordoftoota isaa taatan jechaadha. Waan baay'ee jechaadha. Egaa namni wallaaltan hin jirtu jedhee yaadu obboloota koo. Egaa har'a waan irra ga'e kuni baay'ee dhukkubsachaa jira. Tigiree yeroo biyya keessa jiru mucaan kun haarsa baay'ee Oromoodhaaf ta'e jechaadha. Har'a immoo haala ulfaataa fi haala rakkisaa keessa jira obboloota koo. Waaqayyo inni hundumaa danda'u Rabbi inni hundumaa danda'u isaa fayyisu isiniin jedha. Egaa madaadhuma kaleessatu dhukkubaa jira. Biyya isaa keessas kan baqatee bakka kana jiru uummata Oromootiif kaleessa fuuldura bahee dubbachuu isaati jechaadha. Biyya isaa keessa bahee bakka kana jira jechaadha. Egaa har'as haala rakkisaa fi haala ulfaataa keessa jira isiniin jira obboloota koo. Wanti nuti gochuudha qabnu du'aayii warri amantaa musliimaa du'aayii godhaaf isiniin jira. Warra amantaa kaan immoo kadhannaa keessanii yaadadha. Mucaan kun amantaa guyyaa tokko amantaa namaalee gadi bahee dubbatee hin beeku. Kaleessallee kalee galgalarree warri waaqeffataa warri ortodoksiillee warri musliimallee du'aayii keessanii ni yaadadha. Ani uumaa isinirraa hin barbaadu. Du'aayii fi kadhannaa keessan hin barbaada. Uummata Oromoo biyya keessa biyya alaa jirtan hundumti keessaniyyuu akka kadhannaa keessa yookiin du'aayii keessaniin na yaadattanii isiniin jedhee tura. Isinis immoo gaafa namni tokko lubbuudhaan boqote osoo hin taane har'a osuma ofii keessanii du'aayii yookiis kadhannaa godhattan kadhannaa keessan keessatti artistii keenya kana akka yaadattan kabajaan isin gaafadha. Inni Rabbi hundumaa danda'a. Kadhannaa nama baay'ee keessa kan nama tokko dhaga'ee fayyisuu danda'a jechaadha. Osoo hundumti keessanii yeroo du'aayii godhattan yookiin yeroo kadhannaa godhattan kadhannaa keessan keessatti yaadadha isiniin jedha. Egaa Kadir Martuu hin beektu jedheen yaada warri hordoftoota isaa taatanii ani akka mataa kooti yaadni inni shamarran keenya qoodullee shamarran keenyarree yeroo bakkeetti babbada yeroo mana madaamii keessatti wantoota hin taane godhan of eeggannaa kaameraan akkanatti bakka hojii ta'anii sin laaluu danda'u. Shamarran keenya bakka jirtanitti of eeggaa isiniin jecha
yaada gaarii bakka gaarii nuuf qaba jechaadha mucaan kun. Isinis immoo waan dandeenyuun hin gargaarraa. Immoo isarra immoo darbee du'aadhaan kadhannaadhaan akka goonuuf kabajaan isin gaafadha obboloota koo. Namni egaa gaafa biyyaa ba'u waa rakkatu waa xiiqii lammii isaatu biyya isaa irraa baase jechaadha. Kaleessallee akkuma uummata Oromootii fi sagalee taa'aa weellisaa wantoota garaagaraa gochaa ture har'allee bakka biyya ormaa taa'u kanatti wantoota baay'ee uummata Oromoodhaaf godhee jira jechaadha. Egaa maarree kanaan dura artistoonni dhabne gaafa lubbuudhaan boqotan piroofaayilii kaawwannee boonyee osoo akkas goonee oduu akkana goonee jechuurra har'a waan qabnuun yoo waan gargaaruun dhabne du'aadhaan gargaaruu dandeenya isiniin jedha obboloota koo. Egaa waan baay'ee nama gaddisiisu dhugaa dubbachuuf har'a keenya beenna malee boru waan taanu beennu, har'a fayyaa qabu keenya beenna malee boru waan nurra ga'u hin beennu obboloota koo. Egaa kanaafiyyuu hundumti keessaniyyuu bakka jirtanitti rabbii uuman keessa sinaa eegu jechuun barbaada. Waaqayyo rakkina biyya ormaa keessatti isin hin rakkisin isiniin jedha. Artistiin keenya immoo haala kaleessaa rukutameen har'allee madaa sun kaleessa dhukkuba jechaadha. Egaa kaleessa biyya keessatti yeroo Oromoodhaaf sagalee taa'aa jiru, yeroo harka ija diinaa fuuldura dhaabatu kaleessa rukutame jechaadha. Amma isumatu itti cimee haala mana yaalaa galuu ta'e isiniin jira obboloota koo. Egaa baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuufi wanti hin dabarre hin jiru. Hoo kadhannaa gooneef akka fayyee nagaa isaatti deeffannu abdiin qaba isiniin jedha. Egaa dhugaa dubbachuufi waan baay'ee nama gaddisiisu kaleessa dheengadda nuuf sagalee nu ta'aa jira ture jechaadha. Ijoollee Suudi Arabiyaa keessa jiranillee sagalee ta'ee jira. Har'a immoo taraan isa gahee namni uummanni Oromoo akka sagalee ta'uuf yookiin immoo wanta qabuun akka gargaaru dubbatanii jiru jechaadha. Maaliif dhugaa dubbachuu fi guyyaa takkaallee waa'ee gandaa yookiis immoo waa'ee amantaa kam keessayyuu ta'ee nama amantaa kamiifiyyuu kabaja qabu jechaadha artistiin keenya kana. Egaa hammalee rabbi isin haa fayyisu jechuun barbaadaanis illee rabbi wanta hunduma danda'a. Inni kaleessa isin gargaaree bakka kanaan isa gahee ammallee akka dabarsee lubbuu isaan baafnee abdii qabna. Egaa hordoftoota koo isinillee rabbi si haa fayyisu jechuu hin dagatinaa isiniin jedha. Inni wanta hundumaa danda'a. Wanta hundumaa danda'a akka isa fayyisu abdiin qaba isiniin jedha obboloota koo. Egaa amma haala hamaa keessa akka jiru dubbatee jira jechuudha. Nuti Oromoon jechaadha dhugaa dubbachuuf nuti Oromoon gaafa amma gaafa du'uutti wal gargaaruu hin beeknu jechaadha. Dhugaa rabbi uummanni biraa jechaadha. Uummanni biraa osoo bakka jira maalirra jira namni waliin jennee wal gaggaafannu hin jiru. Gaafa yookiin dhukkubsachuu yookiin lubbuu isaa darbuu argine yookiin piroofaayilii yookiin inni seenaa akkasii dabarsee inni seenaa akkasii dabarsee jenna jechaadha. Har'a immoo kaleessa yeroo aceen boqotu sanii inni warroota biraa wajjin waan akkasii hojjeta waan akkanaa hojjeta jechaa osoo jedhanii mucaa harka diinatti gashan jechaadha. Ammas immoo erga inni du'e piroofaayilii godhanne kaleessa lakkii wanta kanaa kun odoo jechuun nurra jiraatu jechaadha. Qeeqanii jechaadha. Qeeqatu dhaqee intarvuu godhe sanumarratti mucaa sun boqotee isiniin jira obboloota koo. Ammas immoo osoo mucaan kun immoo lubbuudhaan jira osoo lubbuudhaan jiru uummata koo alaaf keessa jirtan hunda keessa sinan jaaladha jedhe kalee galgala sagalee isaatiin akka dhukkubbii guddaan danda'e illee hin dubbanne taasisanii intarvii taasisamee ture jechaadha. Sagalee isaa dhaga'amee ture. Egaa uummata Oromoo kana isinirraa barbaadu du'aa fi kadhannaadha. Odoo kutaadhaan waliin qoodin odoo amantaadhaan waliin qoodin jedhee dubbatee jira. Isinis maarree kadhannaadhaaf du'aadha. Hin dagatinaa wantoota gargaaruu dandeenyuun hin gargaarra isiniin jira obboloota koo. Gaafa du'ee ayii jennee hidhii xuxuuxuu odoo hin taane har'a osoo jiru wanta qabnuun bukkee dhaabachuu barbaachisaadha isiniin jedha. Namni gaafa du'e osoo hin taane jiraattu osoo wal gargaarree isiniin jedha.
egaa rabbirraa dhufe wanti nuti goonu tokkollee hin jiru. Rabbiin immoo nama baay'ee kana keessa kan nama tokko qeebaruu danda'a yookiin dhagahuu danda'a jechaadha. Rabbi immoo akka fayyaa isaatti deebisee ija nagaadhaan arginu rabbirraa abdii qabna siniin jira obboloota koo. Sinis immoo bakka jirtaniif gola sin jirtanitti warroonni rakkina garaagaraa keessa jirtan rabbii uuman keessa sinaa gargaaru siniin jedha. Egaa amma dandeessanii du'aayii waliif gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Egaa obboloota koo kaleessa siniif uummata Oromootiif shamarran keessattuu shamarran gola madaamii keessatti rakkachaa jirtuuf sagalee baay'ee ta'aa ture jechaadha. Warroota kun rakkachaa ture karaa danda'uun jechaadha. Odoo sinin tuffatiin odoo bakka ati jirtu hin beekin. Har'a immoo inni immoo gargaarsa sinirraa barbaade sila ta'eef kaleessa osoo ati dhalattee jirtaayyuu hin beekne sagalee siif ta'aa ture. Ati immoo nama uummata kanaaf aarsaa ta'eef sagalee ta'uu hin dhiisinaa siniin jedha sheer waliin gochuu. Innaa warroonni hamma kanatti karaa kam gargaaraa jedhan akkaawuntiin illee wanti bahee tokkollee hin jiru jechaadha kan itti yaallamu. Amma akkaawuntiin bahutti du'aayiidhumaan yaadachuu hin dagatinaa isiniin jedha obboloota koo. Amma kanaaf akkaawuntii wanti bahee hin jiru. Ijoolleen abbaasaa haasofsiisanii jiru jechaadha. Abbaa Kadir jechaadha haasofsiisanii jiru, haala mijeessa jiru. Ammasitti garuu kadhannaadhumaaf du'aayii gochuuf hin dagatinaa. Namni boru waan nurra ga'u waan hin beekneef iyyuu har'a kana ammoo rabbiin gola jirtanitti nagaa isiniif kennu jechuudha. Kan Oromoo rakkinni hin dhumu guyyaa guyyaadhaan rakkinumatu deemaa dhufa obboloota koo. Egaa wanta rabbirraa dhufe immoo ishoo jennee fudhachuudha. Wanti nuti goonu tokkollee hin jiru jechaadha. Osoo gola madaamii keessaa ijoolleedhaaf iyyinu kun immoo har'a dhufee irra ga'e. Egaa waan dhufe kanaaf immoo maaliif akkas ta'e jechuu hin dandeenyu obboloota koo. Waaqayyo sinaa eegu siniin jira bakkuma jirtanii jalqabaa kaastanii warra amma kanatti na hordofaa turtan guddaa galatoomaa isinii jechuun barbaada. Bakka jirtanitti nagaan sinafaa ta'u siniin jedha. Egaa rabbii inni waan hundumaa danda'u bakka jirtanitti gola sin jirtanitti sinaa eegu manaa baatanii nagaa keessa naga galtan abdiin qaba siniin jedha hordoftoota koo. Nagaan naa turaa viidiyoon biraatan amma walitti deebinutti chaawu.